Rabbiin gaafa ofii jedhe malee lubbuu tanaan baasu. Alhamdulillah. Haga feete rabbiin waan fedhe yoo galche wallaahi musiibaa fedhe yoo buuse bakakkaan feete yoo buute garuu gaafa ofiitii jedhe san gaafa lubbuu tanarratti harree malee lubbuun ilma namaan baatu jechuu. Garuu li'aannahu haa ta'u malee alhamdulillah yooma azalli kan kee kunuu yoo gahe alhamdulillah yooma azalli kan kee kunuu yoo gahe. Egaa lubbuun gaafa waaqayyoon jedhe malee ofii isheetiin baatu. Isaa jalqabaa irratti obboleetti keenya baga waaqayyoo si baase jecha asumarraan illee waleen techan ganama kaatee dhugaa dubbachuudhaa fi hojii eegalteerti. Itoophiyaa keessatti warroonni biyya arabaa teechanii jechuudha. Itoophiyaa gaafa galtan akka waan dalagaan hin jirree akka waan teessanii nyaatanitti yaaddanii dhugaa dubbachuudhaaf mana kee keessa yoo jiraatte teechee nyaachuun hin jiru jechuudha. Isumarra taansuudhaan immoo gola madaamii hanga hojjettutti mana madaamii hanga jirtutti of ta'iitii jiraadhu. Of ta'ee jiraachuu jechuun koo ofii keeti gaafa biyya galte wanta kiyyaadhaa kuni kan kootiidhaa jetteetu wanta gaafa galte si gammachiisuu danda'u tokko biyya arabaa hanga jirtu godhadhu. Saniin godhanne taanan gaafa biyya kee galte dhugaan sanitti hima namni tokkichillee abbaa kanaa siniin hin jedhu. Yoo waa harkaa dhabde biyya arabaa teesse dargaggeechatti dhibbatti ergaa baate har'a immoo dhuftee harka duwwaa taaftee arabatti deebi'u eddisanii nu birritti hin deebitu hin qabdu siniin jedhu jechuudha. Shamarran baay'een akkas ta'aa jirtu waan ta'eef akkas akka hin taane of eeggannoo godhadhaa. Warroota galanirraa barumsa fudhadhaa. Isattaan sun biyya arabaa erga jiraatte lafa magaalaa naannoo kee jiru. Dirqama Finfinneetti bituu hin qabdu. Magaalaa naannoo kee jiru magaalaa xixiqqaas haa ta'u waan fedhes haa ta'u jechuudha. Kaaree mitira 100 irraa kaatii hanga 200 bitadhaa jechuudha. Maaliif jennaani gaafa biyya arabaatii galte kan kooti jettee kan keessatti boqattu isaatii bitatte san malee mana maatii keessanii miti. Fakkeenyaaf amma ati maatii keetirraa biyya arabaa deemte yoo ta'e amalli yeroo jalqaba maatii kee biratti qabduu fi amalli erga biyyaa baatee qabdu garagara. Yoo kana siniin jedhu fakkeenyaaf biyya arabaa tokkoffaa obsa nu dhabsiisteerti. Ijoolleen biyya arabaa hojjennee galle baay'een keenya obsa hin qabnu waan badaa argine dafnee ta'arraa dafnee lollaa akkamitti kuni kana ta'a akkamitti akkas ta'uu danda'a jennee itti jechuudha kan lollu. Waleen teessa erga ganamaatiin hojjetti dadhabeera gibbii keechaa hin qoshaashaa guuraa jira jechuudha. Qoshaashaa kana immoo warqee jalattan gata warqeen kun immoo shaggaa akka ta'uuf jechuudha. Inna amma ani gibbiin kun dhugaa agam akkana boqochiisu natu beeka. Maaliif jennaan nama natti wacuun qabu kiyyaa kannaan jedhu hin jiru wanta na aarsu argu fedhu nan hojjedha fedhu nan rafa nama na gaafatu hin qabu jechuudha. Yoon kana siniin jedhu wanti warqiin harkaa qabanii fi warqiin harkaa dhaban garagara waan ta'eef kanaafuu bakka itti boqattan bakka sammuu keessatti boqachiisuu qabdan dirqama qabaachuu qabdu malee kaleecha maatii keessan biraa baatanii biyya arabaa deemtanii har'as immoo maatuma keessan biratti deebitanii maatii keessan wajjin teessu yoo ta'e yookaan immoo biyyaa baatanii maallaqa keessan biyya arabaa tokko jaalattanii isarratti ergitanii kara isaatiin inni mana ijaara kaan jedhee sinatti hallalee harka duwwatti haftanii bakka deemtan dhabdanii maatuma keessatti galtu yoo ta'e tokkoffaa ni arrafamtu lammaffaa immoo nama sagalee ol fuudhee haasa'u hin jaalannu jechuudha. Ni aarra dafneetu amalli keenya jijjiirrameera amala biraati kan nu qabnu. Kanaafuu shamarran keenya hanga biyya arabaa jirtan adaraa keessan kiyyaadha wanta jettan itti boqattan gudunfattan malee hin dhufinaa siniin jira. Egaa gara viidiyoo sin fideetti yoon sin dabarse asumarraa waleen teessan bakka hundatti hojiidhaan beekamti ni hojjetti hin teechu jechuudha. Immoo deebi'atii diraamaa haaraa eegallee jira. Diraamaa sana irratti akkana jajjabeessitan akkananis jabaadhe immoo bareechee akkan hojjedhu dogongoraan qabu akka sirreeffadhu akkana jabeessitan adaraa keessan akka shamarran gola madaamitti jechuudha. Afaan Oromootiin yaa hojjennu malee fakkeenya gola madaamii keessatti maal akka dabarsaa turreedha kanan mul'isuu yaalaa jiru. Na jabeessaa siniin jedha. Asumarraani biyya arabaa gaafa teechani qorumsa hedduutu jira. Wantoonni nama mudatu hedduutu jira. Garuu haa ta'uti immoo nuti nama hin qabnu waaqa ni qabna garuu waaqa nu eeguu ni qabna rabbii nu eeguu ni qabna akka namaa osoo hin taane akka rabbiititti shamarran gola madaamii hundumti kan eegee tootiseetoo bakka wayitiin ishii ga'u maalidha waaqayyoodha jechuudha. Namni waaqayyoo hin qabu waan tokkollee ta'uu hin danda'u. Kanaaf obboleetti keenya sumarraan baga rabbii si baase jecha. Egaa ani amma faleen techan biyya arabaa gizeen jirutti
mudannoo baay'een qaba. Yeroo baay'ee fooqirraa oduun qulqulleessaa jiru lafti naan martee fooqirraa kufeetoo lubbuu koo dhabeen oolee ijoolleen arabaan harkaa kuftee isaanis lubbuu dhabanii anis sababa isaaniitiin lubbuu koo dhabeen oolee gizee baay'ee jechuudha. Gizee baay'ee naa dhufeet narraa deebise jechuudha. Kana jechuun immoo lubbuun gaafa rabbiin baaseen alatti gaafa guyyaan ishee geechi namnis kan uffannisus kan qoricha dhugus kan tasa du'us kan waa ta'u jechuudha. Guyyaan isaa waan ga'eef sababa wayiitiin lubbuu kana dabarsa malee uffanniseef yookaan immoo waaf godheef miti. Dhugaan isinitti hima ani waan baay'een arge jechuudha. Inni ani arge kun maalidha yoo jettani tokkoffaa irratti wanti si mudatu keessa immoo waaqayyoon dhufee rabbiin dhufee keessa oolchee si oolcha jechuudha. Yookaan immoo tasuma godheetoo si fudhata. Kan fudhatu sani guyyaan isaa waan ga'eef umuriin isaa waan isa ta'eef fudhata. Kan immoo hin fudhatis sani guyyaan isaa waan hin geenyeef jechuudha. Meeqatama qoricha dhugee lubbuun odoo hin ba'iin hafee fayyee jiraata. Meeqatu uffannisee lubbuun isaa osoo hin ba'iin dhaqqabamee irraa kutamee fayyee umurii dheeraa jiraata jechuudha. Inna kanaafuu obboloota keenya gola madaamii keessa jirtan jalqaba irratti rabbi sinaa eegu bakka jirtantu waaqayyoon sinaa eegu hunduma keessanuu waaqaa gaditti immoo isinillee of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Egaa hojiirra jira natti ilaalina maal uffattee makkana jirtas naan hin jedhinaadha. Namni hojii haalaa fi uffata hin ilaalu jechuudha. Maaliif jennaan dalagaan haalaa fi uffata keessin ilaalu waan ta'eef keessattuu viidiyoon kun ergaa akkasiiti kan of keessaa qabu. Maal uffattee akkamitti akkana uffattee akkasii osoo hin taane hojii maal hojjechaa jirtiidha mitiire. Inna wanti nani guuraa jiru akka carraa baadiyyaadhaa dhufanii na bira bulanii harree fidanii warri baadiyyaa faandoo harree sanan guuraa jira jechuudha. Kan maaliif gibbii keessa yoo taa'e gibbiin inni ajaa gaafa ajaa immoo nama jibbisiisaa jechuudha mitiire. Akkasii inna shamarran keenya gola madaamii jirtan tokkoffaa irratti nama amantanii maallaqa keessan biyya arabaa hanga jirtan akkaawuntii namaa irratti zim jettanii hin galchina. Maaliif jennaan maallaqni biyya sanii dhuftu tokkoffaa biyya kanatti hin barakattu. Maallaqni biyya kana Itoophiyaa keessatti bubbee taatee jirti. Bakka odoonan qaba jettu of harkaa dhabda dhugaa. Waan tokkoon odoon godhatiin maallaqni nan gatee jecha jedhu faatu sitti dhufa jechuudha. Maaliif qaala'insa jireenya irraa kan ka'e maallaqni harka namaa taa'aa hin jiru. Sababa kanaan maallaqa kee akkaawuntii namaa irratti ergitee namni sun namni asirra ergiteef sun yookaan hojjedheen deebisa jedhee dalageen deebisa jedhee keechaa baasuu danda'a. Yoo keechaa baase immoo itti deebisuu dadhabeet immoo maallaqni suni baduu danda'a jechuudha. Yoo maallaqni sun bade immoo atis si deebisuu hin danda'u waan ta'eef ati kisaaraa guddaa keessa jechuudha kan galtu. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaata. Amma baay'een shamarran gola madaamitti hojjetan jechuudha. Baay'een isaanii maal ta'u wanna hojjetan san of harkaa fixanii harka duwwattaaf ofii keenya nyaannee miti bar ofii keenyatti fayyadamnee birti bar mee shamarrumti wanta biyya arabaatti hojjettan itti fayyadamtanii ofii keessanii akka barbaaddan gootanii wanta barbaaddan godhattanii akka barbaadanitti ittiin bashannantanii sinirraa hafee namaa gootan jirtu. Osoo rakkattan namaa gootanii gaafa biyya galtan immoo baay'ee rakkattoota jechuudha shamarran biyya arabaa baay'ee jechuudha. Akka keenyatu rakkattoonni jiru dhugaa maallaqni harkaa dhabamee salaabiin itti baay'attee maallaqni harka taa'uu diddee waggaa dheeraa biyya arabaa hojjetanii ijoolleen hedduun galuufillee akka itti galan wallaalanii taa'uufis hojiin gola madaamii jibbisiisee nuffisiisee handirqamama biyya arabaa jiran hedduu jiraanuu nan beekaa jechuudha. Hiriyoota kiyya keessaa waggaa 10 ol hojjetanii biyyatti waan qabanii galuuf akkamitti galla jedhu hafuuf akka itti hafan dhabanii hojii nan gashee biyya ormaa jechuun jireenya algaa baalgaa osoo hin taane jireenyi gadadoodha jechuudha. Biyya arabaa yaa hojjedhee waan hin galeef sirriitti hin beeku. Warra biyya keessaatiif garuu biyya arabaa jechuun bakka namni tokko intala biyya arabaatii qaba taanaan warri tokko bakka ijoollee biyya arabaatii qaba taanaan warri suni bakka akka gooftatitti ilaalama jechuudha. Gini ijoolleen tun akkamitti hojjettee maallaqa kana fiddii maallaqni kun echaa dhufaa akkamitti dhufa jedhanii hin yaadanii dhugaan isinitti himaa. Kun immoo nuuf immoo dhibeedha jechuudha. Bashitaadha hin beektu baay'een keessanii. Egaa kana fakkaata jechuudha. Inna wanti biraammoo jechuudha. Wanta keessaniin abbaaf fedhuu isinitti aares maakkana naan jedhee osoo hin taane qabachuudha jechuudha. Wanta keessan yoo qabattan yoo of taatan yoo of dandeessanidha jechuudha. Inna dhugaan isinitti maanii amma of jajjabeecheen hojjechaa jira malee
dhugaanu baay'een dogongore jechuudha. Dhuman dubbadhu dhuman gorsu garuu iddoon bitadhe kun manni irratti ijaarradhe kun haga tokko na fayyadee jira. Isarraa kan hafe garuu dogongora wayii dogongoreera namni waan ofii miidiyaa irrattis baasee odoo seenaa kiyya isinitti hime bakka nama biyya Arabaatitti deebi'uu qabu malee nama Itoophiyaa keessa taa'uu qabu miti. Haa ta'uti garuu dogongora kiyya kana akkam balleeche osoo hin beeku dogongora kanarraa akka barumsatti fudhadhee Itoophiyaa keessatti jabaadhee hojjedhee of jijjiiruudha malee biyya Arabaati galtee keessatti waggaa 6 ol hojjette taanaan biyya Arabaatitti deebi'uuf hin yaadin jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaarratti baay'een keenya fayyaa guutuu hin qabnu qaama keenya gaafa marmaraa deemnu hanqina dhiiga qabna dammaanasii qabna dhukkuba kaleetii dhukkuba onneetii dhukkuba sombaati bakka shamarran biyya Arabaa jechuun biyya Arabaati kan galte dhukkuba sammuuti kan galte bakka fayyaa guutuu qabdi shamarri tun jedhamtee kan herreegamtu keessan jirtu jechuudha. Gaafa biyya Arabaatitti deebite immoo kan caaluyyuu dalagaa achi hojjechuuf osoo hin taane dhukkubsachuuf dhimamuuf achi gaafa deebiteetti makaraa kee arguuf jechuudha. Kanaafuu biyya keessatti illee dalagaan ni jira dalagaa san kan duraa sanirra barumsa fudhattee dalagattee odoo dalagaa kamuun tuffatiin of jijjiiruun ni danda'ama. Dogongora ofii arramachuun ni danda'ama. Sinin jedha eega kana fakkaata. Viidiyoo kana keessatti erga baay'ee argachuu dandeechuu yaada muraada qabaatta saanduqa koomentii jalatti na barreessaa.